Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Bosatitti waraanni PP horsiisaan bultoota hawaasa Karrayyuu irraa nama tokko yoo ajjeesu afur achi buuteen isaanii dhabamuu jiraattonni himanii jiru. Horsiisaan bultoota hawaasa Karrayyuu sababa hongee bonaatiif aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Bosatitti godaanantu waraana mootummaatiin hiraarfamaa jiraattonni. Kamisa dabre waraanni mootummaa ijoollee afur horii eegan bakka hora odaa jaamutti itti dhufuun deema bakka waboon jiru nu geessaa jechuun maatii irraa fageessanii lubbuun nama tokko galaafachuun afur hanga ammaatti eessa akka geessan wanti beekamu hin jiru jaani jiraattonni yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Ijoolleen kun hundi isaanii umriin isaanii 15 hanga 17 kan hin caalle ta'uutu ibsame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaanitti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 5 kaleessa bakka tokkotti ajjeesuun dhagahame. Namoonni nagaa kunneen ganda Irgoo Waashaamoo keessatti waboo deeggartu jedhamuun ajjeefamu jiraattotaatu OMN'tti hime. Namootni ajjeefaman Jabeessaa Likkisaa, Fiqaaduu Xaasoo, Dhugaasaa Taayyee, Lalisaa Barsiisaa fi Lalisaa Yiggazuu kan jedhaman ta'uu jiraattonni himanii jiru. Namoonni Boddoosaa Likkisaa fi Korree Nagarii jedhaman immoo rasaasaan rukutamanii du'aa fi jireenya gidduutti akka argamantu ibsame. Kanneen manneen jalaa gubates danuudhaa jedhameeti jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda guddinaa jireenyaatti haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa dhaqqabsiisaniin lubbuun dubartoota 3 dabruu fi namoonni gariin madaa'uu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan haleellaa humnoota shororkeessitoota Amaaraa bifa haaraan bananiin maasaa qonnaarra oolanii galaa osoo jiranuu dubartootiin 3 ajjeefamuu himani. Namoonni hedduun birootis madaa'uu himani. Jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni shororkeessitoota Amaaraa haleellaa irra deddeebiin raawwataa jiraniin lubbuun namoota hedduu dabruu ragaaleen ni mul'isu. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuutti dabballoonni mootummaa fi humnoonni tikaa waliin ta'uun dargaggoota gara mooraa leenjii waraanaa geessaa jiru jedhame. Akka jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan himanitti dabballoonni mootummaa torbee 2 dura waraanni kaabaa irra deebiin banamuuf jira waan ta'eef dargaggoota keessan leenjiif qopheessuu qabdu jechuun hawaasa dararaa turani. Yeroo ammaa immoo dargaggoota baay'ee kaan hojiif isin barbaanna jechuun gowwoomsanii kaan dirqiin walitti qabanii fe'aa jiru jaani. Gama birootiin dararaan humnoonni tikaa mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin dargaggoota aanichaa fi hawaasa irratti raawwataa jiran hammaachuu himatu jiraattonni. Qaala'insi jireenyaa lammiilee Itoophiyaa akkaan qoraa jiru yeroo gabaabaa keessatti fooyya'uu hin danda'u jaani aangaa'onni mootummaa fi ogeeyyiin diinagdee BBC'n dubbisee qaala'insi jireenyaa Itoophiyaan keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti fala argachuu danda'a jedhanii dubbachuun gowwoomsuu ta'aa jiru. Ogeeyyiiwwan gariin ammoo mootummaan tarkaanfiilee ijoo yoo fudhatee dafee wayyaa'uu danda'a jiru. Kunis sababoota ijoo rakkoo kanaa adda baasuu wajjin akka wal qabatuutu dubbatama. Oomishni qonnaa midhaan dheedhii kan indaastirii keessaa bahu kuduraa fi muduraan hanga 100% dabalee jira kan jedhan ogeessi diinagdee Guutuu Teessoo jireenyi biyya kanaa kan itti hin ulfaanne yoo jiraate 5% hin caaluu jiru. Mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin dhoksaan marii taasisaa akka jiru gabaafame. Akka Suudaan Poosti gabaasetti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti xalayaa nagaa wal jijjiiruun dhoksaan taasifameeti jira. Qondaala olaanaa mootummaa Tigraay tokkootu natti himee kan jedhe gabaasni Suudaan Poosti kun xalayaan fedhii marii nageenyaa ibsu karaa bakka bu'aa dhimma alaa Tigraayin mootummaa federaalaatiif ergameeti jira. Mariin nagaa gareewwan lamaan gidduutti ifaan jalqabamuu baatus karaa alkallattiitiin marii taasisaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen mul'isan bahaa kan jiran yommuu ta'u mootummaan federaalaa haal dureewwan finciltoonni dhiyeessan kufaa taasisuu isaa gabaasaa kana keessatti eerameeti jira.
dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa humna ittisa Tigraay fi humna waraana Eertiraa gidduutti tibbana lolli jabaan adeemsifamuu ibsani. Sanbataa fi dilbata dabre lolli cimaan karaa Shiraarootiin humnoota lamaan gidduutti adeemsifamuun wiixata kaleessaa karaa fuula Tiwiiteriitiin kan ibsan qondaalli olaanaan Tigraay Geetaachoo Raddaa humnoota Eertiraa irra miidhaa dhaqqabsiisuu ibsani. Kutaa waraanaa Eertiraa 57ffaa fi 21ffaa haleellaa humnoota Tigraay irratti fudhatus qondaalli kun ibseeti jira. Himannaa dubbi himaa mootummaa Tigraay kanaaf deebii kan laate dubbi himaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu TPLF ofii haleellaa raawwatee himannaa dhageessisaa jira jaani. Ijoo keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa jiraatan haalli jiruu fi jireenya garmalee hammaachuun rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jirraa jaani. Akka namoonni OMN dubbise himanitti lammiilee seeraan biyyattii keessa jiranis ta'ee kanneen seeraan ala biyyattii seenanii manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran maallaqa kafalanii akka galan godhamaa jiraa jiru. Kanneen maallaqa gaafataman hin qabne rakkina fedhe qabaatanis dhimmi isaanii lafarra harkifamuun hanga abdii murannaatti lammiilee oofaa jiraachuu lammiileen kunneen ni dubbatu. Akkaatuma kanaan guyyaa kaleessaa lammiilee kanneen keessaa shamarreen dhukkubsattuun takka gara biyyaa galuuf imbaasii deddeebi'uun na dhukkubaa jira na galchaa jechuun erga akkaataa itti galtu dhabdee booda balbala imbaasii irratti of rarraaftee lubbuun ishii dabru namoonni yaadanuuf kennan himaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon isaa kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.